Tibbana mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti maaltu mudate? Mee wantoota jedhaman tokko tokkoon isinitti hima. Sanbata darbe ganama ture. TPLF humni waraana Itoophiyaa humnoota keenya irratti haleellaa raawwate jechuun kan himate. Bakki isaa immoo lixa Tigraay naannoo Sharariinaa jedhamee beekamuttidha. Daangaa Suudaanitti dhiyoo bakka jiru jechuudha. Har'a ganamas ibsa baase tokko jira. Innis humni waraana Itoophiyaa humnoota RSF wajjin ta'uun haleellaa nurratti raawwatanii ture kan jedhudha. Kunis kanuma guyyaa sanbataa jechuudha. Haleellaan qaamolee lamaan gidduutti banames haga sanbata waaree boodaatti akka itti fufee fi sana booda akka dhaabbate AFP'n illee dabalee gabaasee jira. TPLF ibsa isaa kana keessatti humnoonni isaanii haleellaa isaanii irratti baname haala gaariin ofirraa qolatan jechuun ibse. Mootummaan Itoophiyaa garuu gama kamiiniyyuu waa'ee haleellaa jedhame kana ibsa kenne tokkoyyuu hin qabu. Haa ta'u malee TPLF har'a ibsa dabalataan baaseen mootummaan Itoophiyaa humnoota RSF wajjin ta'uun haleellaa nurratti raawwatanii jedhe. RSF'n kan hoogganu immoo Jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaloo nama jedhamudha. Innis waggoota 3 oliif Sudaan keessatti humnoota waraanaa Sudaan kan Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaaniin hoogganamu wajjin wal waraanaa jiru. Sudaan ofiisheeyyuu waraana keessa jirte. Namoonni miiloonotaan lakkaa'amanis qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Haa ta'u malee walitti bu'iinsa humna waraana Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti mudate hordofee namoonni dhibbaan lakkaa'aman naannoo Tigraay irraa gara Sudaanitti baqachuu isaanii AFP'n har'a gabaasee jira. Kana duras yeroo waraana waggaa 2 ture naannoo Tigraay kana keessaatii namoonni gara 50,000 ol ta'an gara Sudaanitti baqatanii ture. TPLF mootummaan Itoophiyaa humnoota RSF wajjin hariiroo qaba jechuun irra deddeebiin komata. Garuu ragaawwan agarsiisan homtuu haga ammaatti hin ibsamne. Mootummaan Itoophiyaas dhimma kanarratti deebii kennee hin jiru. Bakka walitti bu'iinsi kun mudate jedhamu naannoo Sharariinaattis yoo ilaalle gama Sudaaniin daangaa jiru keessa humni to'atee jiru humna waraanaa Sudaan kan Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaaniin hoogganamu akka ta'e ragaaleen tokko tokko ni agarsiisu. Kanaaf humnoonni RSF naannoo sana hin jiranii jechuudha. RSFs naannoo kana socho'aa jiraachuusaa hin ibsine. Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa BBC'n tajaajila kominikeeshinii mootummaa fi akkasumas dubbii himaa raayaa ittisa biyyaarraatii deebii argachuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Haa ta'u malee ministeerri jallisii Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaay miidiyaa hawaasummaa isaanii Facebook irratti akkas jedhanii barreessanii ture. Waraana kan bane mootummaa Itoophiyaa osoo hin taane dhaaba naannichaa harkaa qabu yookaan TPLF jechuun barreessan. Dr. Abrahaam fuula Facebook isaanii irratti humni kun yookaan TPLF dargaggoo fi daa'imman Tigraay waraana hin beekamnee fi kaayyoo hin qabnetti akka baalaa akka isaan harcaan itti naqaa jira jechuun komatee jira. Waraanni kun ammuma yoo dhaabbachuu baatee fi dargaggoon Tigraay waloo yoo hin sochoone balaa hamaan dhufuu danda'a jechuun Dr. Abrahaam ibsanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waggaa 2 wal waraanurraa waggaa 20 karaa nagaa mari'achuutu salphata jedhanii dhiyeenya dubbatanii ture. TPLF wajjiniinis irra deebiin waraanatti galuu akka hin barbaanne irra deddeebiin dubbatanii jiru. Inumaayyuu TPLF yeroo hundumaa dibbee waraanaa rukutuu jaalata jechuun komatanii jiru. TPLF dhiyeenya kana walii galteen Pretoria kana booda hin jiru jechuun waraana kaaba Itoophiyaa waggaa 2 ol turee fi lubbuu namoota 10,000 galaafateen dura filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beekamtiin kennineef gaggeessuun miseensota mana maree filatee ture gara hojiitti deebisee jira. Inumaayyuu dura taa'aa paartichaa gochuun Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin filateera. Pireezidaantii naannichaa ta'uun akka inni gaggeessus isuma filatanii jiru. Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa immoo aangoo irraatii dhorkanii jiru. Inumaayyuu hidhaa manaa keessa akka jiran dhiyeenya maatii isaanii irraa BBC'n afaan Tigriffaa iyyaafate ture. Dabalataan torban darbe keessa TPLF qaamolee kaan wajjiniin qindoominaan hojjechuuf waliigaltee raawwachuusaa ibsee jira. Garuu qaamni kun kam akka ta'e hin ibsine. Mootummaan Itoophiyaa garuu TPLF mootummaa Eertiraa wajjin akka hojjetaa jiruu fi qaamolee kaan jechuun ibsee ture. Isaan keessaatii yeroo baay'ee irra deddeebi'ee mootummaan Itoophiyaa kan komatu mootummaa Masriiti. Masriif Itoophiyaan hidha haaromsaa irratti wal dhabdee keessa erga galanii bobbulanii jiru. Mootummaan Masriis mootummaa Eertiraa fi Somaaliyaa wajjiniin ta'uun erga Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa kaastee tokkummaa uumuun Itoophiyaa dura dhaabbachuu akka tufanis yeroo adda addaatti ibsanii jiru. Kun biyyoota sadeen gidduutti wal gaareffannaa uumee jira. TPLFs Eertiraa dabalatee qaamolee kaan wajjiniitiin hojjeta jechuun mootummaan Itoophiyaa himateera.